odeeffannoo maddeen alaatti argadheettan darba Premier League England torbee 15ffaa tapha qixxeessituu tokkoon har'a West Ham United Stadium London irratti Wolves simata. Leensaan West Ham United Julian Lopetegui waa'ee tapha kana ilaalchuudhaan yaada kennanii jiru. Miidhama taphattootaatti wal qabatee taphattoonni haaraan miidhaman akka hin jirredha kan dubbatanii. Taphataan sirreessisaa Wolves Nelson Semedoon adabbii tapha tokko booda har'a ni hiriira jedhameeti jira. Pablo Sarabiyaan hiriiruu fidisuun adda hin baane. West Ham United taphoota Premier League afran darbee dirree isaa irratti Wolves simate keessa hunda isaatu injifatee jira. Mo'achuutiin dabalata goolii 10 garee kana irratti galchee jira. Goolii tokkos hin keessummeessine. Faallaa sanaatiin West Ham United bara kana Premier League England taphoota torba dirree isaa Stadium London irratti taphate keessa lama qofaadha kan injifate. Bara kana riikoordiin dirree isaa irratti qabu laafaa ta'uu isaati kan namatti mul'isu jechuudha. West Ham United qabxii 15 qaba. Amma sadarkaa 14ffaa irra taa'ee jira. Wolves qabxii 9 sadarkaa 19ffaa irratti argama. Premier League England kana Liverpool qabxii 35 dursaa jira. Chelsea 31 itti aana. Arsenal 29 sadarkaa 3ffaa qabateera. odeeffannoo biraattan darba waancaa addunyaa bara 2034 irratti Super Sport odeeffannoo haaraa jechuudhaan barreessee jira. FIFAn waancaa addunyaa bara 2034 irratti roobii dhufu gama viidiyootiin walgahii ni geggeessa. Walgahii kana irratti dhimmoota garaagaraa irratti murtoonni dabarsaa fi kan eegamu. Bara 2030 Spain, Morocco fi Portugal waloon qopheessa. Sanaan dabalata waancaan kun seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif ardii sadii keessatti kan geggeeffamu ni ta'a. Egaa akkuma beekamu waancaan addunyaa kun bara 1930 eegale. Bara 2030 jechuun waggaa 100ffaa isaati. Sababa kanaaf jecha bara 1930 waancaa addunyaa kan qopheeste Uruguayitti ni geggeeffama. Uruguay jechuun biyya Laatiin Ameerikaa ardii of dandeessedha. Akkasuma Spain fi Portugal dachee Awurooppaa keessatti argamu. Moroccoon Afrikaa keessatti argamti. Waancaan addunyaa 2030 biyyoota ardiiwwan sadi kana keessatti kan geggeeffamu ni ta'a. Haala waliigalaa ilaalchuudhaan Super Sport kan barreesse Spain bara 1982 waancaa addunyaa qopheessitee jirti. Biyyoonni lamaan kun Morocco fi Portugal garuu seenaa isaanii keessatti waancaa kana yeroo jalqabaatiif kan keessummeessan akka ta'edha kan ibsame. Waancaa bara 1982 Spain qopheessite Italiin galchii 3-1 lixa Jarmanii yeroo sana amma Jarman kan taate injifachuudhaan chaampiyoonii ta'uun ishee ni yaadatama. Waancaa addunyaa bara 1930 Uruguayitti eegale sababa godhachuu danga taphoonni sadii taphoonni jalqaba Uruguayitti akka taphatamanidha. Taphoonni lama Uruguayitti, taphni tokko Paraguayitti akka taphatamudha kan himame. Taphni jalqaba Uruguay Stadium Centenario namoota 63 qabatu kan magaalaa Montevideotti argamutti akka eegalamudha kan ibsame. Stadiumiin kun waancaa addunyaa bara 1930 ni keessummeessedha. Akkuma yaadannu stadiumii sana ji'a 9 keessatti ijaartee kan xumurte Uruguay dorgommiin kun bara sana yaadachuudhaaf yookiin jalqabbii dorgommichaa yaadachuudhaaf kan geggeeffamu ni ta'a. Taphni lammaffaas achuma Uruguay Buenos Aires'itti kan taphatamu ni ta'a. Taphni sadaffaan ammoo Paraguayitti taphatama. Sana booda taphoota sadan kana booda taphoonni gara dachee Awurooppaa, Portugal fi Spain akkasuma gara Afrikaa, Morocco kan imalan ni ta'a. Waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa, Meeksikoo fi Kaanaadaatu waloon qopheessa. Egaa baay'inni biyyoota waancaa addunyaa irratti hirmaatanii kan bara 2030 irraa eegalee 32 irraa gara 48tti kan guddatu ni ta'a. Afrikaanis baay'inni hirmaattota ishee 5 irraa gara 9tti kan guddatuuf ni ta'a. Biyyoonni 48 dorgommii kanarratti kan hirmaatan yoo ta'e carraa biraas ni qabaatti. Biyyi tokko tapha dhaqaagalaatiin biyya Eeshiyaas ta'e biyya Laatiin Ameerikaa akkasuma Awurooppaa keessa tapha play-off yookiin dhaqaagalaatiin taphattee kan darbu yoo ta'e carraa biyyoota 10 hirmaachisuu ni argatti jechuudha. Spain dorgommii kana staadiyeemii 11 irratti keessummeessuudhaaf yookiin qopheessuudhaaf kan haalduree ishee xumuruudha kan ibsame. Taphni xumura staadiyeemii Barcelona Camp Nou nama 100,000 qabutti ni geggeeffamaa fi kan eegamu. Portugal staadiyeemii 3 qopheessite keessaa 2 Lisbonitti argamu. Moroccoon staadiyeemii 6 karoorsitee jirti. Isaan keessaa staadiyeemiin haaraan namoota 100,000 fi 15,000 qabata jedhame. Hasan lammaffaa
keessatti argama. Istaadiyeemiin kun tapha xumuraa akka keessummeessuuf Morookoon dhiibbaa akka gootu Super Sport gabaasee jira. Akkuma dura jedhame Nou Campitti ni gaggeeffamaa fi kan eegamu garuu Morookoon dorgommiin xumuraa istaadiyeemii nama 1,115 qabatu kana kan Hasan Lammaffaa jedhamu kanatti akka gaggeeffamu dhiibbaa ni gooti jedhameeti kan eegamu. Waliigala waancaan addunyaa bara 2030 istaadiyeemii 20 magaalota 17 keessatti argaman keessatti akka gaggeeffamuudha kan himamaati jiru. Waancaan addunyaa bara 2034 Saudi Arabiyaatu qopheessaa fi eegama. Istaadiyeemii 15tti gaggeeffama jedhamee jira. Istaadiyeemota kanneen keessaa 8 haaraadhaan kan ijaaraman akka ta'edha kan himame. Odeeffannoo biraattiin darba Kylian Mbappeen torbee dabarsine kana keessattuu haasaa miidiyaalee ta'ee jira. Wantoota isa waliin wal qabatanii ka turan keessa taphataan kun haalli sammuu isaa sirrii miti akkasuma haala jireenya isaatii wal qabatee wantoota akka turan keessa taphataan sarara fuuldura kilaba Real Madrid kun ka tibbana rakkoon xiinsammuu isa mudatee jira jechuudhaan kan odeeffamaa ture. dhimma kana wal qabatee Canal Plus waliin turtii taaseen yaada kennee jira. Taphatichi rakkoowwan tokko tokko na mudatanii jiru jedhe gariin dadhabbiidha kan qormaata jireenyaati garuu dhibee sammuuf hin saaxilamne jechuudhaan kan dubbate taphatichi namoonni hedduun dhibee sammuudhaan waan rakkataniif akkasumaan lafa ka'anii akkas jedhanii waa'ee koo odeessuu hin qaban jechuudhaanis deebisee jira. Yoo ani waan dubbadhu namoonni hiika adda addaa itti kennu ani roobootii miti namoonni baay'een taphattoota akka roobootiitti ilaalu nus akkuma namoota kaaniiti ciminaa fi dadhabina qabna akkasumas sodaas ni qabna jechuudhaan Kylian Mbappeen kan dubbate dhimmi biraa isa waliin wal qabatee odeeffamaa ture haala jireenya jaalalaa isaatiin wal qabateeti taphatichi kana dura namoota waliin hariiroo akka qabuudha kan himamu. Inni turtii Canal Plus waliin taasirratti yaada kenneen kana dura dubartii tokko waliin hariiroo jaalalaan qaba ture amma ishee waliin gargar baanee jira fuulduraaf jireenya haaraan jalqaba jechuudhaan kan deebise. Kylian Mbappeen abbaa isaa lammii Kaameruunii fi harmee isaa lammii Aljeeriyaa irraa hidda sanyii guutumaan guututti maatii Afrikaa irraa taphataa dhalateedha. Mbappeen amala ittiin beekamu keessa taphataa naamusa qabeessa jedhameetu beekama. Nama gargaaruudhaanis akkasuma maqaan isaa yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kan ka'uudha. Mallaqa isaa hedduun taanetti akka hin balleessine fi dhaabbilee gargaarsaa garagaraatiif akka oolchuudha kan himamu. Inumaayyuu fakkeenya taphattoota hedduu akka ta'es ni dubbatama. Kylian Mbappeen akka fakkeenyaatti kaffaltii garee biyyaalessa France irraa argatu hunda hojii tola ooltummaatiif akka oolchuudha kan dubbatu. Sanaan ala mallaqa argatu dhaabbilee dhugaatii garagaraatiif akka hin oolchine beeksisa dhaabbilee alkoolii garagaraa akka hin hojjenne dhaabbilee qumaara yookiin beetingii akkasuma nyaata ilma namaa miidhuu danda'u wal qabatu beeksisa akkasii akka hin hojjennedha. Taphataan kun yeroo garagaraatti ufuma bahee kan dubbatu taphataa naamusa qabeessa isaa wal qabatee wanti miidiyaa hawaasaa irra dhiyeenyatti deemaa jiru sirrii akka hin taanee fi guutumaan guutuutti turtii Canal Plus waliin taasiseen haaleeti jira. Taphataan kun Madrid keessatti dhugaadha Paris Saint-Germain irraa garas erga malee booda ga'umsa isarraa eegamaa ture mul'isaatiin jiru jedhamuudhaan kan kumatamaatii jiru garuu taphatichi ammatti rakkoo maatu akka hin qabnedha kan dubbate. Odeeffannoo koo xumuraatiin waancaa Champions League Awurooppaa argannaa taphoonni jaafaan boroo eegaluudhaan kan gaggeeffaman ni ta'a. Garee 36 bakka tokkotti dorgomaa jira. Caasifama haaraadhiin Champions League Awurooppaa bira kana gaggeeffamaatii kan jiru boru Gironaan Liverpool waliin akkasuma taphoota 9 taphataman keessa Girona, Liverpool, Brest, PSV Eindhoven, Dynamo Zagreb, Celtic, Atalanta, Real Madrid, RB Leipzig, Aston Villa, Bayer Leverkusen, Inter Milan, Club Brugge, Sporting Lisbon, Salzburg, akkasuma Paris Saint-Germain fi Shakhtar Bayern Munich waliin kan taphatan ni eegama. Girona fi Liverpool wal qabatee Liverpool taphoota 5 taphate keessa 5 injifachuudhaan ammatti kilaba marsaa mo'atanii darbuu yookiin tapha dhaqaagalaa darbuu yookiin tapha play-offiidhaaf ga'uusa garee mirkaneeffateedha. Ga'umsa ajaa'ibaatiin imalaa jira gareen Arne Slot kilabiin kun tapha boruu kanas tilmaama injifannoo argateeti jira. Leesaan kilaba Girona waa'ee tapha kana ilaalchisuudhaan yaada kennanii jiru. Gironaan taphoota 5 taphate keessaa qabxii 3 qofa qaba. Haala amma jiruun kilaba ga'umsa laafaa irratti argamudha. Taphoota nuuf 3 keessaa 2 dirree keenya irratti taphanna jedhan Leesaan Girona Michel. Taphoota lamaan kana kan injifannoo ta'e tapha marsaa mo'atanii darbuudhaaf carraa ni qabna. Kana fayyadamuudhaaf ni carraaqna waan jedhu kaasanii jiru. Leesaan Liverpool Arne Slot gama isaaniitiin guutumaan guututti marsaa mo'atanii darbuudhaaf tapha kana injifachuu qabna waan jedhu kaasaniitii jiru. Egaa Liverpool tapha kana injifatee imala injifannoo isaa itti fufsiisaa fi kan eegamu.
walumaa galatti odeeffannoon ispoortii isaatii kanaaf qabadhe kanuma qophiileen OBN itti fufuu isaa waliin yeroo gaarii qabaadha.